Obbo Jalataa Diimaan konkolaataa keessa gadi bu'anii Qurbiin nagaa gaafatan. Qurbiinis haala ijoolleen kunniin ta'an baruu dadhabuu isaaf warra isaanii jalaa baduu akka hin oolle shakkii qabu itti hime. Obbo Jalataanis gara isaaniitti aara kolfaa sobaa kolfaa ijoollee kooti Qurbaan attamitti manaa baanii jedhanii sadan makiinatti naqanii gara qe'eetti qajeelan. Ijoolleen balleessaa isaanii ittiin dhagaamne garuu konkolaataadhaan deemuuf carraa bashannanaa akka tasaa argatan baay'ee gammadan. Kan dura konkolaataan deeman hin beekani. Haati ijoollee sadanuu ijoollee mooraa mana isaanii keessaa dhabanii barbaacha laga bu'an. Maasii bunaa keessa muka bargamoo fi gandoota naannoo isaanii keessa jooranii sakatta'anii dhaban. Sababii kanaan iyyaan ganda isaanii otoo jeeqaa jiranii Obbo Jalataan ijoollee sadanuu fidanii dhufan. Kana booda balleessaa raawwataniif hawwiifaan arcummeedhaan reebaman. Haati hawwii shilingii keessa deemtee iddoo keessa irra dhabde. Bakka baay'ee erga sakattaatee booda hawwii gaafatte. Hawwiinis sodaa guddaadhaan silaa kalameellaa itti bitachuuf minjaala irraa fuune yeroo mana baane karaa irratti na harkaa bade jette. Boo'uu jalqabde. Aadde Dinsiriin gocha ishiitti aartee si'a lammataaf arcummee harkatti qabatteen miila ishii jala hoxaluu jalqabde. Aadde Dinsiriin baay'ee sababii aarteef fidi eessa abbaa keetii goote himi ani mukarraan ciraseete ani ofii kootiif jireenya mo'achuuf halkanii fi guyyaa boqonnaa malee abiddaan gubachaa olii gadi kaadhaa. Ati ammoo abidda gara biraa taatee na gubdaa jette jechuudhaan reebichi itti cimsuun hawwiin maaloo ayyoo atis abidda hin gubatin anis arcummeen kanaan hin gubin maaloo ayyoo liqeeffadheen siin fidaa na dhiisi maaloo na dhiisi liqeeffadhee sii fidaa maaloo ayyoo na dhiisi jaalattuu wayyoo nan gubadhe wayyoo nan gubadhe wayyoo jennaan gara laaftee reebicha itti dhiiste. Deebitee qofaa ishii kofalte. Eessa abbaa keetii liqeeffattee naa fiddaa jechuudhaan jecha ishiitti dinqisiifattee harka afaan ishii qabattee akka gowwaa kokkofalte. Haati latii kokkolfaa iyyaa hawwii dhageessee dhufte. Haadha hawwii maali mucaa reebdee qofaa kee dhaabattee kan kofaltu ni maraatte moo fayyaani jechuudhaan arcummee mummugaa harkaa baattu harkaa fuutee darbatte. Maaloo haadha koo shilingii tokko silaa yeroon mana baaburaa deemu as minjaala irra kaa'een ture fuudhanii gatan. Amma ammoo liqeeffadheen siif fidanaan jette ka mixixxeen kun jette itti himte. Dubbii hawwiitti lamaanuu dinqisiifamanii wajjin kolfan. Kana booda haati latii hawwii lafa teessee boossuu gadi jettee ol fuute baatte. Ungachaa imimmaan mudhii ishiirra gadi lolaan irraa haxaa eessaa liqeeffattee fiddaa giiftii koo ishiinis an sin jaaladhaan hin booyin bareedduu koo anuun sin liqeensaa garuu yoom na kaffaltaa jette. Kolfaa imimmaan ishii irraa haxaa ungachaa gara mana ishiitti fudhattee deemte. Hawwii fi latiin akka kanaan mana barumsaa hanga seenanitti qe'ee isaaniitti taphachaa yeroo oolan yoo inni ishii biraa hin jiru ta'e hawwiin dhirsi kee eessa deemee hin barbaaddu qofaa maaliif dhaabattaa ittiin jedhu. Latiidhaanis haati manaa kee eessa si jalaa deemtee ittiin jedhu. Keessumaa haasaan isaanii baay'ee nama dinqa. Hawwiin eenyuu abbaan manaa koo waloodha moo latiidha yeroo ittiin jedhan latiin maalii niitii kooti jedhee nyaara isaa walitti guuree dhugaa fakkeessa. Yeroo kana itti kolfu. Yaa ijoollee baranaa amma garaa keessatti waan hundumaa barattanii baatan malee kana eenyutu isinitti himee ittiin jedhu. Dhuguma ijoolleen lamaan kunniinis baay'ee wal jaalatu. Hawwii fi latiin baay'anii bareedduu mana aadde Dinsirii naannootti farsoo fi araqee dhuguu dhufanis baay'ee isaan dinqisiifatu. Lamaanuu namoota dhugaatii dhugan gidduu asii fi achi yeroo deddeeman tuu guddadhaa rabbi isin haa guddisu ittiin jedhu. Kan ammoo kan eenyu akka
ta'an kan hin beekne ijoollee lakkuulee barbareedduun kun lamaan kan eenyuti? Ijarraa afaa ijarraa isin hambisu jechuudhaan miidhagina isaanii dinqisiifatu. Obboleessi quxisuun obbo Jireenyaa obbo Margaan gaafa boqonnaa isaa tokko obbo Jireenyaa fa'aa dubbisuu dhaqa. Obboleessa isaa fi maatii isaa dubbisuu gaafa dhaqus Dinsiriinis utuu hin dubbisin hin deebi'u. Olloota gaarii wal kabajan, wal jaalatanii fi wal gargaaran waliin jiraatan waan ta'aniif akka ollaatti osoo hin taane akka firaa dhiigatti wal ilaalu. Obbo Margaanis sababii kana irraa ka'uudhaan yeroo obbo Jireenyaa fi haati isaanii dubbisuu dhaqu maatii aadde Dinsirii faas ni dubbisa. Gaafa dubbisuu dhaqus obbo Jireenyaa wajjin farsoo aadde Dinsirii isa daadhii gammachiisu otoo hin dhugin hin deebi'u. Gaaf tokko guyyaa dilbataa waaree booda obbo Margaan mana obboleessa isaa dhaqee haasaa erga ture booda maatii aadde Dinsirii dubbisuuf obbo Jireenyaa waliin itti gore. Aadde Dinsiriinis wajjin erga nagaa wal gaafatanii booddee aadde Dinsirii taa'aa jedhan teessiste. Farsoo isaanii buuste. Haaluma kanaan farsoo aadde Dinsirii isa akka bookaa mi'aawu dhuguutu haasa'anii hawwii fi latii bakkee keessa utuma taphatanii wal duraa duubaan fiigaa mana seenan. Yeroo kana namoota taa'anii farsoo dhugaa gidduudhaa tokko kottaa ijoollee harka na qaba ittiin jennaan latii fi hawwiin dhaqanii harka qaban. Namtichi garaa biraa tokkos anaan ammoo harka hin qabdanii ittiin jennaan isaanis dhaqanii harka qaban. Deebanii obbo Jireenyaa fi obbo Margaa gudeeda isaanii gidduu galanii dhaabatanii haasaa namoota dhaggeeffatu. Inni tokko ijoollee kukkullee babbareedduu jedhe. Kaan ammoo itti fufee ijoolleen kun maalii attam bareedu Oromoo hin fakkaatanii jedhe. Itti fufees Amaaraa yookiin Tigree fakkaatu jedhe. Inni kaanis dabalee dhuguma Oromummaadhumatti hin baane jedhe. Margaan jechi namoonni kunneen jedhan bareedina ijoollee dinqisiifachuu fi kan dubbatan ta'uu yoo hubatellee wallaalummaadhaan kan isaan dubbatan garuu garaa isaa quuqe. Dogongoraa isaanii itti himuu barbaade. Oromoon fokkisaadha jechuun isaanii ni jedhee dubbii isaanii gaaffiidhaan jalqabe. Itti fufuudhaanis dubbiin kun bakka tokkotti Oromoon fuula qajeelaa bifti miidhagu kun Oromoo hin fakkaatu jedhanii yeroo dogongoran dubbatan nan dhagaa. Isinis isuma irra dubbattan. Ani garuu wallaalummaa akkasii dhaga'uun natti ulfaata. Maaliif osoo xinneessinee maal ta'a otoo of hin arrabsin taane jedhe. Namoota yaada kanaan keessaa inni tokko maal Dooktor dubbiin balleessine jedhe. Ulfinaan Margaan dooktorii miti garuu narsiidha. Namootni naannoo sana ogeessa fayyaa hundumaa dooktor jechuun barsiifata waan godhataniif dooktor ittiin jedhan. Obbo Margaan barsiisotii Habashaa kitaabota seenaa barreessan keessatti waa'ee uummata Oromoo kan isaan jallisanii fi maqaa xureessan barreessan dubbiseera. Barsiisotii biyya alaas kitaabota seenaa siyaasaa fi dinagdee uummata Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa kunniin dhugaa jiru barreessanis baay'ee deebiseera. Kan dubbises hunda wal biraa qabee dhugaan eessa akka jirtu nama hubateedha. Waan kana ta'eef Oromummaan namummaadha. Aadaa fi afaan saba komillee ol yookiin gadi akka hin taane namoota kunniinitti hime. Kana malees Oromummaa jechuun maal jechuudha akka ta'e, kana malees eenyummaa isaanii wallaalanii akkamitti akka gadi xiqqeessanii of ilaalan itti agarsiise. Sirni nafxanyaa hacuucee isaan bituu kun bulchiinsa irratti namooti fudhatamoo ta'ee kitaabotii maxxanfamanii ba'an hundi guddaa fi jabaan Amaaraa aadaa fi afaan gaariin kan Amaaraa kan Oromoo fi uummattoota Itoophiyaa kan ammoo faayidaa kan qabnetti gadi xiqqeesse. Sammuudhaan garboomsee hacuucee uummata Oromoo bitaa waan jiruuf ilaalcha dogongoraa akkasii sammuu isaanii keessaa akka
taa'u gochuu ibseefi. Waan kana ta'eef otoo hin beekin of xiqqeessuu isaanii dogongoraa waan ta'eef ilaalcha akkasii of keessaa baasanii Oromummaa isaaniitti akka isaan boonan isaan gorse. Barri isaa bara 1951 hawwiin waggaa 5 latiin waggaa 7 mana barumsaa galuun isaanii ni ga'e. Jalqaba waggaa irratti dabtara qalamaa fi uffata isaaniif barbaachisu hundumtuu isaanii bitame. Mana barumsaa ergamtoota wangeelaa Iswiidin galan. Hundeessitoota mana barumsaa kana keessaa tokko Abbaa Gammachiis yookiin Ormooses Nasiib jedhamu. Abbaa Gammachiis bara 1899tti biyya Iswiidinlaanditti ganda Kiristaanaa jedhamutti kitaaba qulqulluu afaan Iswiidin irraa qubee saabatiin gara afaan Oromootti kan hiikan ergama wangeelaadha. Manni barumsaa kun kan qajeelfames ergamtoota wangeelaa Iswiidinii si'a ta'u hawwii fi latii mana sanitti baay'ee dhiyoodha. Waldaa Kiristaanaa warra wangeelaa waldaa Makaana Yesuus amma kan fuulletti kan ijaaramedha. Jalqaba ji'a Guraandhalaa bara 1925 yeroo ijaaramu kutaa 1 amma 3 qofatti barumsa kan ture. Manni barumsaa kun bara hojii barsiisuu jalqabee sana barattoota 30 ta'an fudhate. Bara hawwii fi latii mana barumsaa kana galan garuu kutaa 1 hanga 6tti guddatee ture. Manni barumsaa kun bara hundeeffame barumsa kennuu jalqabe sana barnoota amantii kiristaanaa fi afaan Oromoo, Amaaraa fi Ingilizii dubbisuun barreessuun qofa barsiisaa ture. Barsiisonni bara sanas Ormooses Hirphee, Abbaa Magaal, Gaannoo Salbanaa, Asteer Gannoo fi Sitiyaanaa Sikooddoo turan. Kabajamtoota keenya, asoosamni hawwii fi latii kutaa 2ffaan haala kana ture. Kutaa 3ffaan isaa immoo torban kan itti fufu waan ta'eef haga ammaatti nu wajjin turtanii waan dhaggeeffattaniif guddaa isiniin galateeffanna. Akka jirtanitti nagaa nu ta'a. Yoo isinitti tole laayikii, koomentii, sabskiraayib nu godhuun jajjabeessaa isiniin jenna. Baay'ee isin jaalanna. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.